ويا بيلي ثم ويا ولا بما ويا نوب ويا بيلي ثم ويا ولا بما جدي أستاذ رايان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان إنسان جدا بروتا كرة سجل سدي تموت كيس يروك أبصو بلسما ورمو يوكيس ورانا بلسما ورمو كيستي ورا مسينسا ورانا بلسما ورمو ترني فكسما مسينسا هاويسو ورانا بلسما ورمو ترن أستاذ رايا بامتشا أكس جدي جيرري إيجيساتوري هدورا جيررسيسا إيجيسنيسا رغنيسا يروسنا وان بلسي توكون كابو شريعة إسلاما وان شبسو yoo kilaas kaalii ulullee dibbee piyaanootu inta'u haraamaa jettanii jalan jiru waan nama gadhiise jala ululleenis wanti takka sagalee isaa qofa isumayyuu ulamaa inni irratti wal dhabu piyaanoon gitaarri akkamii wal dhabu erga wal dhabanii an bakka isaa wal dhaban sananii jechu hin fudhu jechuudha yeroo kanatti ustaaz Raayyaan takka waan balleessin qabu uummanni keenya warri maqaan islaamaa kadhiiraa kadhala asirra deemtanii wayyoo maa gadhiifte maaliif salphifte maal salphadhu boo salphattuudha silayyuu hin beektu waan hin beekne tokko fatwaan godhin waan hin beekne tokko fatwaa fi hukumitti hin fiigin dura baradhu ilam qabila alqawli wa amal hojjechuun dura dubbachuun dura barumsa baradhu islaamummaan jalqaba bu'uurri ishee iqra qara'i baradhu dubbisi hukumiin godina fatwaan godina deemaa dhaqaa fatwaa ishee Muusaa Suwaala dhaggeeffadha wanti Raayyaan jedhe kun dhibba shari'aa islaamaa keessatti bakka guddaa ga'ee guddaa qaba ga'ee leencaayyuu qaba hubadha uummanni keenya soo waan tokko hubatin shari'aa islaamaa kana laaquun barbaadina maal shari'aan islaamaa kun hin ta'uudhuma qofaaf ergame hin ta'u nyaachuun hin ta'u dhuguun hin ta'u rafuun hin ta'u ka'uun hin ta'u deemuun hin ta'u kadir martu maali hin ta'an hin jiru shari'aa islaamaa kana akkasumatti qabdanii waanuma hin ta'u qofa qotti murteessina hin ta'a naan waartu jedhe namni hin ta'u naan jedhu immoo hin jiru namni waa beeku maal balleessitanis warri waan beekne waan balleessine bir warra ganamaa galgala yaada mataa isaatii keessa dabarfachuudhaaf hin ta'uudhaan darasaa xixiqqaa asirraa isuma akka kootii kana jechuudha isuma akka kootii kana waan tokko qofa dhaga fudhatee keessa ka'ee biyya laaqee biyya balleesse kana wanti ustaaz Raayyaan jedhe fayyadame dhibbani ta'a jala murii beeki jala muriitii beeki fatwaa Sheek Muusaa Suwaalaa dhaqaa dhaggeeffadha biyya ofii faarsuu goota ofii faarsuu nama jaallatan faarsuu yeroo jedhu akka rabbiitti faarsuu miti walaloodhaan geerarsaan dhiichisaan aga daangaa islaamaa keessaan bayinitti aga islaamummaan fokkisiisinitti aga shari'aa islaamaan fokkisiisinitti hin ta'a Tebeteba asirra deemtanii osoo koomentiin godhin osoo waan tokko murteessin dura baradha barachuudhaan ijaaramte islaamummaan akkasumatti doomaadhaaf doofaa taatanii asirra yaa'ina maqaa islaamaa baattanii maqaan kee immoo gurguddaa maqaa sahaabotaa maqaa taabi'iyyoota maqaa warra muhallifa kitaaba meeqa barreesse bakki ati jirtuu fi waan ati aasoftu waliin argu ardiif samaayidha dura baradhaa yaa ikhwaanana fillahi barumsa baradhaa dura barumsatu murteessa kanaan ala wanti ustaaz Raayyaan jedhe hedduu waan hedduutu jira abbabbaa kobbaa gootaa takka sonsaa idditee takka leencaa ciibsitee diina kan kee dhiiksitee timba dhugaa maqaan kee ani siif jira ilmi kee kunis isuma biyya abbaa ifaatee naaya oromiyaa waan hedduu biyya ofii faarsee jechuudha kanaaf ammasii gara fuulduraatti waan isaan gumaacha gochaa turan duraan fidee mammaxxansa wanti na dhorku hin jiru shari'aan islaamaa wanti na dhorku hin jiru jechuu barbaadeeni galatooma dura baradhaatii fatwaa ulamaa'ota isinitti dhiyoo jiran gaafadha asirraa bok jechuu dhiisaati